baga gammaddan waldaan aksiyoona barnootaa waliif mana barumsaa akaadaamii waliif yookaan waliif akaadaamii jedhamu bara barnootaa 2018-19 keessa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa armaan gaditti eraman keessatti manneen barnootaa banuun hojii baruuf barsiisuu karoorfate dhugoomsuuf deema. Kanaafuu jiraattonni magaalaa kanneenii ilmaan keessan galmeessifachuun barnoota qulqullina qabu akka barsiifattan kabajaan isin affeera. Damee tokkoffaan magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi. Bakka galmee tokkoffaa mana barumsaa waliif akaadaamii naannoo waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi. Bakki galmee lammaffaan naannoo waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa kan waajjira bishaanii Fuulleetti argamu. Damee lammaffaan magaalaa Finfinnee naannoo Labuu jedhamee waamamu. Bakki galmee tokkoffaan mana barumsaa waliif akaadaamii kan naannoo Addabaabaayii Jarman Raabsaa Gaazii taaf dabartanii karaa gara hoteela Warquutti geessu qabattanii erga deemsa meetira 200 ta'u deemtanii booda naannoo masgidaa yookaan safara Yemen jedhamee waamamutti kan argamu. Damee sadaffaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa Alamganaa. Bakki galmee tokkoffaan kanaan dura mana barumsaa United Vision jedhamuun kan beekamu yookaan daandii Koobilistoonii hoteela Alam fuulduraa qabachuun fageenya meetira 200 irratti argama. Damee afraffaan magaalaa Amboo. Bakki galmee tokkoffaan gamoo Adda Babeet fuuldura daandii naannoo Araadaa jedhamuun waamamutti maqsuura fageenya meetira 200. Bakki galmee lammaffaan kolleejjii Wikaan jedhamuun beekamu durii. Damee shanaffaan Naqamte. Bakki galmee tokkoffaan boordii naannoo mana barumsaa Qophaa'inaa kan dura mana barumsaa Gamtaa jedhamuun waamamu. Bakki galmee lammaffaan kolleejjii kanaan dura Kiyaamit jedhamee waamamu. Damee ja'affaan Jimma. Bakki galmee kanaan dura kolleejjii Kiyaamir jedhamuun kan beekamu ganda Bachoo Booree naannoo mana barumsaa teeknikaa Eldaanaa fuulduratti argama. Damee torbaffaan magaalaa Bishooftuu. Bakki galmee naannoo Geetisheet jedhamuun waamamu daandii guddaa Dambii deemurraa meetira 50 seene. Damee saddeettaffaan magaalaa Roobee. Bakki galmee naannoo Gannaallee jedhamee beekamu hospitaala magaalaa Roobee dugda duuba yookaan mana amantaa Guutuu Wangeelaa damee lammaffaa cina. Damee saglaffaan magaalaa Shaakkisoo. Bakki galmee tokkoffaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaakkisoo yookaan masgida dugda duuba. Bakki galmee lammaffaan mana amantaa Masarata Kiristoos cina. Damee kurnaffaan magaalaa Bulee Horaa. Bakki galmee hospitaala Bulee Horaa dugda duuba qajeelcha poolisii godina Gujii Lixaarraa meetira 100 gara kibbaatti erga imaltanii booda gara harka mirgaatti jallattanii argattu. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Barri bara jaarsaati. Waldaa aksiyoona konistirakshinii waliif. Eeyyee abbootiin aksiyoonaa keenyaaf uummanni keenya baga gammaddan aaga dhagaa kan isiniin jedhu waldaan keenya maashinaroota ijaarsaa olaanoo fundagaleessa ta'an guuttachuun eeyyama ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa harkatti galfatee gara hojii qabatamaatti seenee jira. Bishooftuutti gamoo dhuunfaasaa kan sadarkaa isaa eeggate ijaaree xumuraa kan jiru waldaan keenya yeroo dhiyootti Finfinnee Gulallee naannoo Paaster jedhamutti ijaarsa gamoo hawaasummaa ammayyaa ta'e eegala. Kana qofa miti magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti manneen jireenyaa yookaan real estate ammayyaa'oo ta'an kan Oromoon haga humni isaa madaaluun bitatee keessa jiraachuu danda'u gamoowwan tajaajila daldalaaf hawaasummaaf oolan akkasumas daandiiwwanii fi riqicha sadarkaa isaanii eeggatan kanneen haalaan ammayyaa'oo xiyyeeffannaa fi ogummaa guddaan ijaaramanii fi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisan irratti hirmaachuun addummaa uumnee addunyaa ijaarsaa Oromiyaa keessatti finiinsuuf hojii eegallee jira waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif. Maarree isin warreen haga yoonaatti aksiyoona keenya hin bitin baankilee hojii gamtaa Oromiyaa Awaashii fi Oromiyaa Intarnaashinaal isinitti dhiyoo jirutti goruun aksiyoona keenya bitadhaa bu'aa buufachaa hojii jiruuf jireenya uummata keenya dinagdeen deeggaruu irratti hirmaadhaa kan isiniin jedhu waldaan keenya. Gatiin aksiyoona bituu dandeessan ni xiqqaan 2 ta'ee guddaan 5,000 jedha. Maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 5 jechuudha. Waldaa aksiyoona konistirakshinii waliif. Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan live show waltajjii fayyaati torbanitti al tokko waa'ee fayyaa keenya Mawaa TV waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessinu kan torban kanaa amma jalqabeera. Nu waliin turan afeerraa qooti. Egaan daawwattoota keenya har'aa
keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Keessummaan har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee Dr. Lammii Balaay ispeeshaalistii yaala ulfaa fi gadameessaati. Isaanii wajjin turtii goonaa ammas nu waliin turaan afeerraa kooti Dr. Lammii as istuudiyoo maatti argamte waa'ee kaansarii balbala gadameessaa walii wajjin dubbachuudhaa fi uummata keenya barsiisuudhaaf waan dhiyaateef guddaan si galateeffadha. Galatoon. Ayyee abdiitillee waan affeerteef hedduu galatoon. Egaan Dr. Lammii yeroo si waamnetti yeroo hundumaa kabajjee nuuf argamta. Yeroo baay'ee nuuf argamtee jirta. Barumsa garaagaraa nuuf laattee jirta. Ammas maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Egaa dhukkuboota kaansarii keessa kaansariin balbala gadameessaa dhukkuba haadholii ajjeesuutti kaansarii keessaa isa lammaffaa jedhamee waamamaa jira. Mee dhukkuba kaansarii gadameessaa hagam baay'ataa prevalensii akkamiitu argamaa jira isarraa jalqabna. Hayyee kaansariin xannachi fiixee gadameessaa rulaa gadameessaa akka jennu kuni yooma kaansarii wal hormaata qaama wal hormaata dubartootaa ilaallu ta'e biyyoota guddataa jiran keessatti kaansarii tokkoffaan qaama wal hormaataa jiru kaansarii fiixee gadameessaa isa jennu kanadha. Garuu biyyoota guddatan keessatti hin jiru tun ta'in xiqqaadha. Maaliif kuni sadarkaa itti yaalii nuti gochaa jiru irratti hundaa'a. Yoo akkuma addunyaatti kan ilaallu ta'e waggaa keessatti naannoo kaansarii fiixee gadameessaa naannoo 500 beekamaa jechuudha kan reejistar ta'u kan galmaa'ee adda baafamu jechuudha. Biyya keenya keessatti waggaatti galmeessuun rakkinni jira. Sanumayyuu ta'ee garuu kan galmaa'e hanga 8,000 iyyuu ni ga'a. Naannoo 2010 dhaabbati addunyaa fayyaa addunyaa naannoo 8,000 kan ta'uu fi waggaattis kan walakkaan isaanii kan dubartoota kana kan du'aaf saaxilan ta'eetu argama. Garuu xiqqoo dhiyeenya kana hanga hir'isuu argisiisus ammas deebi'ee hanguma sana akka ga'udha kan argisiisanii yoo kaansaroota dubartoota irratti uumamuu danda'an akkuma jiraniin yoo ilaalle tokkoffaan kaansarii harmaati naannoo parsantii 30 ta'a. Isatti aansee garuu kaansarii fiixee gadameessaa sarvaayikal kaansarii kan jennudha. Innis tokko lammaffaarra jira. Garuu haala itti mallattoo itti argisiisu turee waan argisiisuuf yaaliin itti godhamu sadarkaa hin dandeenye irratti waan dhufuuf yeroo baay'ee du'aatii dubartootaaf isaan saaxila jechuudha. Egaa kaansariin baay'eensa ofirraa ittisuun hin danda'amu. Kaansariin balbala gadameessaa garuu ofirraa ittisuun kaansarii danda'amu keessaa jedhameeti waamama. Preventable kaanser kan jennu keessaa. Mee risk factor kan ittiin jennu saaxil kan nama baasan kaansarii kanaaf maal fa'i? Kaansarii fiixee gadameessaaf rulaa gadameessaaf kan nama saaxilan keessaa inni tokko walqunnamtii saalaa umurii xiqqummaan eegaluu keessumaa umurii waggaa 16 dura jalqabuun umurii waggaa 20 booda jalqabuu faana yeroo ilaallu harka 4 akka dabalu godha. So walqunnamtii yeroo isaan eeggan umurii xiqqaanyaan jalqabu. Inni lammaffaa hiriyyaa walqunnamtii saalaa hedduu qabaachuudha. Inni kunis walqunnamtii saalaa nama hedduu faana hojjechuu fi yeroo sanattis kondoomii yookaan haala itti dhukkuboota jarmoota walqunnamtii saalaan daddarban ofirraa dhorkuu dhiisuutiinis wal qabata. Inni sadaffaan walqunnamtii saalaa umurii xiqqeenyaan dabaluu fi ijoollee baay'ee godhachuudha. Kunis maaliif kaansariin fiixee gadameessaa kun kan inni daddarbu vaayirasii human papilloma vaayirasii jedhamuuni. Inni kunis walqunnamtii saalaan daddarba. Kanaaf kan wantootni walqunnamtii saalaa faana wal qabatanii yeroo baay'ee akka dhukkubni kun itti dhufu godhu jechuudha. Kabiraan yoo qaamni keenya dhukkuboota tokko jarmoota tokko ofirraa ittisuuf dadhabaa ta'e kunis for example namoota HIV/AIDS qaban irratti yeroo baay'ee baay'achuu danda'a. Namoota sigaaraa tamboo xuuxanii baay'inaan xuuxan irra qaamni isaanii ofirraa ittisuu dadhabuu ni danda'a. Isaan kanaaf isaan saaxiluu ni danda'a jechuudha.
Egaa wantoota risk factor ittiin jennu saaxilamuu baasan keessaa mucummaatti walqunnamtii saalaa jalqabuun jetteetta. Umurii meeqa specifically kan kaa'ame mucummaa kan jedhamu safest marginiin immoo walqunnamtii saalaa jalqabuudhaaf yookaan immoo egaa amma ijoollee heerumsiisuun illee dhaabbachaa jira. Mee marginiin isaa maal ta'a? Xiqqummaan kan jedhamu haala adda addaa irratti lakkoofsa umurii adda addaa argachuu ni dandeenya. Tokko tokko 16 ka jedhan jiru, biyya tokko tokko keessatti 18 ka jedhanis jiru. Maaluma ta'ee garuu 18 dura ka jalqabamu adolescent age isa jennu teenage early sexual initiation ka jennu jechuudha. Inni kun dafanii jalqabu sanaaf saaxil nama baasuu ni danda'a. So waggaa species 18 for example amma biyyoota guddatanii fi 18 umurii gaarii ta'uu danda'a garuu gara biyya keenyaatti yeroo dhuftu still waggaa 20 booddee maaliif adolescent ka jennu waggaa 10 hanga 19ti. Yeroo kana keessatti tokkoffaa dhukkubootni walqunnamtii saalaan daddarban hedduu yerootti uumaman waan ta'eef waggaa 20 dura jalqabuun wantoota kanaaf nama saaxila jechuudha. Mee gara mallattoolee fi qorannoolee isaaniif gootanii kun kaansariidha jettanii fi dubartoonni umurii kamitti regularly dhufanii qorannoo gochuu qabu? Mallattooleen isaa maal fakkaata? Qorannoo akkam akkamii godhama? Egaa kaanseriin fiixee gadameessaa kun yeroo baay'ee amala callisuu mallattoo kamiyyuu argisiisuu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee sadarkaa gaarii irratti sadarkaa tokkoffaa yookaan sadarkaa utuu hin jabaatiin beekuu irratti rakkinatu jira. Maaliif amala mallattoolee homaatu hin argisiisin sadarkaatiin keenya sadarkaa 1 2 3 4tu jira. Sadarkaa 1 fi 2 early jenna kan jalqabarra jiran jechuudha. Yaaliif yeroo yaaluuf illee wanta salphaa ta'aniif akkas jenna. Maaliif sadarkaa 3 4 irraa sadarkaa gara boodaa irratti dhufu yeroo baay'ee mallattoo sun argisiisan waan turaniif. Tokko garuu mallattoo yoo argisiisan mallattoon inni tokkoffaani baay'achuu marsaa laguuti. Kaanseriin kun umurii waggaa 50 booddee yeroo baay'ee dhufuu danda'a. Baay'imoodhaal eeji qaba. Actually baay'ee namoota muraasa irratti waggaa 35 naannoo akkasiis dhufuu danda'a or waggaa 60 dhufuu danda'a. Namoota otoo marsaa laguu isaanii hin dhaabbatin dubartoota marsaa laguu isaanii otoo hin dhaabbatin dhufu irratti marsaa laguutu baay'ata jechuudha. Tokkoffaa marsaa laguu baay'ata, lammaffaa immoo yeroo walqunnamtii saalaa dhiigni jiraachuu ni danda'a. Contact bleeding jenna isa kana. Contact bleedingiin walqunnamtii saalaa booddee dhiigni yoo jiraate yeroo kamiyyuu taanaanii kaanseriin fiixee gadameessaa kun ilaalamuu barbaachisa jechuudha. Inni kaani takka takka yeroo baay'ee ofirratti tursiisanii dhufanii dhiiga duwwaatu hin ta'in dhangala'aa foolii qabu gadameessa keessaa kan bahuu ni danda'a. Isaan kun yoo jiraatanii namootni dubartoonni amala waan akkasii ofirratti argan mallattoolee kan ofirratti argan ilaalamuu qabu jechuudha. Qorannoolee akkam akkamii gootaniiti kun kaansarii balbala gadameessaati jettanii keessu? Kaanseriin kamiyyuu yeroo baay'ee kaanseriidha jedhuu fi qorannoon godhamanii qorannoo paatooloojii godhamuu qabu. Wanti sun fudhamee amma yeroo fiixee gadameessaa specifically yoo ilaalle qaama yeroo baay'ee wanti foon ni jiraata. Fiixee gadameessaa sana irratti seeliin kaanserii hedduu wal horee hedduu guddatee waan dhiita'uu waan dhufuufis waan sanarraa fuuneetu paatooloojii ilaalamaa jechuudha. Seeliin kaanseriin jiru moo hin jiranii yoo jiranis sadarkaa maaliitu jiru ka jedhu sana ittiin ilaalama. Paanchi baayopsii jenna fudhannee kan hojjennu sana jechuudha. Mallattooleen sun yoo argamanii seeliin kaanserii sun yoo argame mallattooleen duranuun jettee argamanii yoo dhukkubsatoonni isin bukkee dhufanii ittiin konfarmi gochuudhaaf sana fuudhuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sana fuudhanii kuni kaanserii fiixee gadameessaati jennee san booddee gara yaalii isaatti deemuuf nu fayyada jechuudha. Egaa kaanseriin kun ituu hin mul'atin immoo pre-cancer investigation yookaan screening kan ittiin jettan jiru. Kaanseriin tuun uumameen qorannoolee akkam akkamii gootu dubartoota umurii kamitti dhufanii ilaalamuu qabu eessatti ilaalamuus qabu?
Ayyee gaariidha. Inni kuni akkuma jedhee kaansariin fiixee gadameessaa kuni mallattoo kamiyyuutu argisiisin sadarkaa cimaa irra ga'uu danda'a. Kanaaf akkas hin taanee fi mallattoo waan argisiisnee fi sakatta'amuu barbaachisaa jechuudha. Ka sakatta'amuu ka qabanii dubartoota waggaa 21 booda jiranidha. Waggaa 21 booddee waggaa 3 ilaalamuu qabu. Waggaa 3 takkaa yoo homaa hin qabaanne fayyaa ta'e waggaa 3 ilaalamuu qabu jechuudha. Waggaa 21 booddee. Waggaa 21 booddee waggaa 3 hanga waggaa 65tti qorannoo godhachuu qabu. Biyya keenya keessatti gara 5tu jira. Sakatta'uun laaboraatooriin ittiin goonu kuni gara 5tu jira. Inni tokko pap smear ka jedhamu ka pathologistoonni itti hojjetanii. Inni tokko VIA ka jedhamu visual inspection with acetic acid ka jedhamu. Visual inspection with acetic acid kuni biyya keenya keessa baay'inaan kan jirudha. Hanga buufata fayyaa salphaadhas gatii malee hojjetama. Buufata fayyaa irratti illee ni jira, hospitaala irrattis ni jira. Pap smeariin baay'inaan hin jiru biyya keenya keessatti. Yoo jiraatis magaalota gurguddaa irratti kan jiru. Warri kaan HPV DNA test ka jedhamu jira kan vaayirasii sana DNA isaatti qorachuudha. Kolposkoppiin illee ni jira. Isaan kun biyya keenya keessa hin jiran. Kolposkoppiin yoo jiraate iyyuu hospitaalota gurguddaa kan akka Paawuloos, Black Line fa malee bakka hedduu hin jiru. Private tokko tokko keessas hin jira. Private qabaachuu qabu. Biyya keenya keessatti pap smear bakka jiru pap smear bakka hin jirre VIA ni jira jechuudha. Kanaaf namootni hundumtuu waggaa 3 ilaalamu. Namoota hundumaa miti. Namootni nuti jennu kun dubartoonni hundumtuu waggaa 21 guutan ilaalamuu qabu. Garuu keessumaa dubartoonni HIV AIDS qaban waggaan ilaalamu. Akka warra kaanii waggaa 3 ilaalamani waggaa tokkoon ilaalamu isaanii. Isaan waggaa tokkoon ilaalamu. Warri kaan garuu homa tokko warri hin qabne waggaa 3 ilaalamuu qabu jechuudha. Egaa gaafa ilaallu dursa ilaallee baruun kaansariin sun gara risk factorii yoo achi jiraates ta'e causative agentiin yoo achi jiraates ta'e pre-cancerous kan ittiin jennu kaansariin tun isaan hin qabin yoo ilaalle dursinee meesharii fudhachuudhaan gargaaruu dandeenya natti fakkaata. Gaarummaan isaa kaansariin gaarummaan qabu garuu mallattoo dafee argisiisuu baates gaarummaan tokko inni qabu seelonni gara kaansariitti tun jijjiiramin kaansarii dura argaman hanga gara kaansarii jijjiiramanitti yeroo dheeraa barbaadu ilaalamanis argamuu danda'u yoo argaman immoo yaalii qabu. Kuni gaarummaa isaati. Kanaaf dubartoonni hundumtuu waggaa 21 booddee ilaalamuu qabu ka jennu. Erga ilaalamanii booddee sadarkaa qabu. CIN jenna, CIN 123 jenna. Isaaniin ergi amma sakatta'amuu pap smear yoo sakatta'amuu VIA sanaan yoo waan tokko argame san booddee punch biopsy ka jennu jira. Inni kun ittiin konfirmi gochuuf ittiin kan murteessuun yaaliif fudhannee ilaalla. Isa sana yoo fudhannee ilaalle yoo seeliin kaansarii jiraatan yaalii jira. Yaaliin gochuu dandeenyu ni jira jechuudha. Akka gara kaansariitti hin jijjiiramnetti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaan daawwattoota keenya turtii kan gochaa jirru waa'ee kaansarii balbala gadameessaati. Kanatti aansee waa'ee talaallii HPV kan jedhu walii wajjin ilaallaa biyya keenya keessatti jalqabamee jira. Talaalliin kun maal fakkaata kan jedhu Dr. Lammii wajjin goona. Egaa Dr. Lammiin ispeeshaalistii yaalii ulfaaf gadameessaati. Hospitaala Paawuloositti konsaltaantii ta'anii hojjetu. Isaanii wajjin turtii gochaa jirra. Egaan sponsoroonni keenya waldaa aksiyoona fayyaa waliif, waldaa aksiyoona barnootaa waliif, waldaa aksiyoona konistiraakshanii waliif nu waliin jiru. Tajaajila keenya fayyadamaa akkasumas immoo sheerii bitadhaati abbootii qabeenyaa taasisaniin jechaa jiru. Turtii muraasa booddee walitti deebinaa nu waliin turan ammas afeerraa qooti. Gadaan Oromoo 5 shananuu kan milkaa'inaati. Odaan Oromoos 5. Waa'ee fayyaa uummata keenyaas odaa kanneen jala taa'uun mari'anne.
Waldaan aksiyoona fayyaa waliifis waan shan irratti xiyyeeffatee hojjeta. Eeyyee qorachuu qofa miti rakkoolee kanneeniif falataana jechuun bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun dameelee shan adda baasee gama tokkoon fayyaa hawaasaa eeguu gama biraatiin bu'aa buusee dinagdeen Oromiyaa ijaaruuf hojii kan eegale waldaan aksiyoona fayyaa waliif hundee isaa uummata irratti cimsee bu'uureeffachuun damee dhaabbilee wal'aansa fayyaa babal'isuutiin magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti kilinika giddugalaa haga hospitaalota waliigalaa tajaajila fayyaa mara kennan Finfinneetti hospitaala daran olaanaa waliif comprehensive specialized and teaching hospital jedhamu tokko damee dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan babal'isuutiin warshaalee qoricha oomishan dhaabuu dabalatee yeroo Finfinnee fi magaalota Oromiyaa mara keessatti 40 ta'an banuun tajaajila kennuu damee giddugala qorannoo fayyaa yookaan diagnostic center jedhamuun Finfinnee dabalatee Oromiyaa mara keessatti dhaabbilee qorannoo fayyaa waliif diagnostic center jedhaman dhaabuun tajaajila kennuu yoo ta'u inni biraanis meeshaalee wal'aansa fayyaa alaa galchuun raabsuuf suphuudha. Meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaaf oolan kanneen sadarkaa isaanii eeggatan xiqqaarraa haga guddaatti alaa galchuun raabsuu fi giddugala suphiinsaa banuun tajaajila kennuu yoo ta'u manneen barnootaa fayyaa sadarkaa isaanii eeggatan kolleejii hanga yuunivarsiitii banuun ogeeyyii fayyaa dorgomoo ta'an oomishee sabaaf biyyaaf akkasumas addunyaaf ga'oomsee gumaachuuf qophii xumuree jira. Bu'aa tokkummaa argineerra. Aksiyoona bituun ofiifis fayyadama. Kaayyoo waldaa kanaas dhugoomsa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International hojii gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoonni xiqqaan bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 10,000 maallaqaan qarshii 2,000 hanga miliyoona 10 jechuudha. Gurgurtaan aksiyoona kanaa gara dhumaatti waan jiruuf har'uma aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a. Hin dandeenya. Oromoon fayyaa haa bulu. Fayyaa ta'a. Baga gammaddan waldaan aksiyoona barnootaa waliif mana barumsaa akaadaamii waliif yookaan waliif akaadaamii jedhamu bara barnootaa 2018-19 keessa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa armaan gaditti eraman keessatti manneen barnootaa banuun hojii baruuf barsiisuu karoorfate dhugoomsuuf deema. Kanaafuu jiraattonni magaalaa kanneenii ilmaan keessan galmeessifachuun barnoota qulqullina qabu akka barsiifattan kabajaan isin affeera. Damee tokkoffaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii. Bakka galmee tokkoffaa mana barumsaa waliif akaadaamii naannoo waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii. Bakki galmee lammaffaan naannoo waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa kan waajjira bishaanii Fuulleetti argamu. Damee lammaffaan magaalaa Finfinnee naannoo Labuu jedhamee waamamu. Bakki galmee tokkoffaan mana barumsaa waliif akaadaamii kan naannoo Addabaabaayii Jarman raabsaa gaazii taaf dabartanii karaa gara hoteela Warquutti geessu qabattanii erga deemsa meetira 200 ta'u deemtanii booda naannoo Masgidaa yookaan Safara Yemen jedhamee waamamutti kan argamu. Damee sadaffaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa Alamganaa. Bakki galmee tokkoffaan kanaan dura mana barumsaa United Vision jedhamuun kan beekamu yookaan daandii Koobilistoonii hoteela Alam fuulduraa qabachuun fageenya meetira 200 irratti argama. Damee afraffaan magaalaa Amboo. Bakki galmee tokkoffaan gamoo Adda Babeet fuuldura daandii naannoo Araadaa jedhamuun waamamutti maqsuura fageenya meetira 200. Bakki galmee lammaffaan kolleejjii Wikaan jedhamuun beekamu durii. Damee shanaffaan Naqamte. Bakki galmee tokkoffaan boordii naannoo mana barumsaa qophaa'inaa kan dura mana barumsaa Gamtaa jedhamuun waamamu. Bakki galmee lammaffaan kolleejjii kanaan dura Kiyaamit jedhamee waamamu. Damee ja'affaan Jimma. Bakki galmee kanaan dura kolleejjii Kiyaamir jedhamuun kan beekamu ganda Bachoo Booree naannoo mana barumsaa teeknikaa Eldaanaa fuulduratti argama. Damee torbaffaan magaalaa Bishooftuu. Bakki galmee naannoo Geetisheet jedhamuun waamamu daandii guddaa dambii deemurraa meetira 50 seene. Damee saddeettaffaan magaalaa Roobee. Bakki galmee naannoo Gannaallee jedhamee beekamu hospitaala magaalaa Roobee dugda duuba yookaan mana amantaa Guutuu Wangeelaa damee lammaffaa cina. Damee saglaffaan magaalaa Shaakkisoo. Bakki galmee tokkoffaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaakkisoo kan masgida dugda duuba. Bakki galmee lammaffaan mana amantaa Masarata Kiristoos cina. Damee kurnaffaan magaalaa Bulee Horaa. Bakki galmee hospitaala Bulee Horaa dugda duuba qajeelcha poolisii godina Gujii Lixaarraa meetira 100 gara kibbaatti erga imaltanii booda gara harka mirgaatti jallattanii argattu. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebineerra kan
walii wajjin ilaalaa jirru waa'ee kaansarii balbala gadameessaati. Dr. Lammii Balaayitu nu wajjin jira. Dr. Lammii Balaa ispeeshaalistii yaalii ulfaaf gadameessaati hospitaala Phaawulositti konsaltaantii ta'anii hojjetaa jiru. Barsiisaa Millennium Medical College'ti. Isaanii wajjin turtii gochaa jira. Ispoonsaroota keenya guddaa galateeffannaa sagalee fi piikcharii qulqulluu kana kan dhagahaa jirtan sababa kaameraa maanota keenyaati. Dassaalany Hirphoo Fiqiruu Haayileen wajjin jiru. Ammas nu waliin turaan afeerraa qotti. Dr. Lammii boqonnaa muraasa booddee walitti deebinee jirra. Egaa pre-cancerous testii yookaan immoo screeningii nuun jetteetta. Qorannoon tokko ba'ee jira. Qorannoon kun attituudiin dubartoonni naannoo Oromiyaa keessatti qaban maal fakkaata kan jedhu ispeeshaalii Bishooftuu keessatti magaalaa Bishooftuu keessatti kan hojjetamedha. Dubartoonni parsantii 50 qofatu knowledge makanaa qabaa jedha naannoo keenya keessatti. Parsantii 6 kan hin guunnetu immoo qorannoo godhee beeka. Waggaa 3 qorannoo gochuu qabu nuun jetteetta. Parsantii 6 kan hin guunnetu immoo al tokko qofayyuu ta'uu danda'a. Qorannoo sana godhee beeka pre-cancerous screeningii godhee beeka jedha. Kun rakkoonsaa maali? Riisarchiin kun maal argisiisa? Maal nu tilmaamsisuu danda'a? Kun rakkoo akka biyyaatti jirudha. Maaliif hubannoon nuyi qabnu akkuma biyyaatti akkuma hubannoon nuti wanta tokko dhukkubni nurra hin jiraatin utuu mallattoon kamuu hin jiraatin sakatta'amuuf qabnu akkuma biyyaatti baay'ee xiqqoodha. Kunis isuma kana keessatti ni ilaala. Keessumaa sakatta'amuu kaansarii fiixee gadameessaa fi dubartoonni keenya yeroo baay'ee ni ilaalaman baay'ee xiqqoodha. Kuni amma kun naannoo Bishooftuutti kan ta'e Bishooftuun magaalaa dhayyuuti. Magaalaa guddaadha. Otoo amma xiqqoo akkas baanii gara baadiyyaa deemne immoo maaliin kan si jedhutu jira jechuudha baay'eedha. Kuni akkuma tajaajila fayyaa biyyaatti bakka itti intiniin kennamuufi qabu sirriitti bakka itti hojjetamuu qabudha. Maaliif wanta tokko tun dhufiin ofirraa dhorku wanta guddaa waan ta'eef jechuudha. Kuni akkuma ministeera Felzii yookaan kan biiroo fayyaa naannoo jiranis sirriitti irratti hojjechuu kan qaban nutis akka hojjetaa fayyaa tokkotti sirriitti bakka irratti hojjechuu qabnudha. Hubannoo uummataaf kennuun tajaajila isa kennuu dandeenyu keessaa isa guddaa fi isa tokkodha. Egaa galatoomii Dooktar amma kan ilaaluu qabnu risk causative agent warra ittiin jennu keessaa kan dhukkuba kana fiduu danda'u jenne keessaa tokko HPV virus nuun jetteetta. Vaayirasii HPV jedhamu human papilloma virus kan ittiin jedhani. Vaayirasiin kun muraasa waa'ee isaa haasofnuuti. Talaalliin amma akka biyyaatti jalqabame tokko jira. Talaallii sana irrattis immoo ilaalchi garaagaraa jira. Ilaalchi sun maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. Mee HPV vaayirasiin kun maali? HPV vaayirasiin egaa vaayirasota hedduu jiran keessaa isa tokko. Vaayirasii DNA vaayirasiidha. Vaayirasiin kun akaakuu gosa hedduu jira. Dhibbaa ol ta'u hanga 120 ga'u jedhama. Isaan kana keessaa naannoo 30 hanga 40 kan gahanii madaa fi kaansarii fi wantoota akka adda addaa qaama wal hormaataa dubartoota irratti fiduu kan danda'anidha. Inni kun kaansaroota jiran keessaa vaayirasii ittiin dhufu adda bahamee kan namatti fidu isa kanadha kan jedhamee yaaliin illee kan argamee fi ofirraa dhorkuuf kan argamee fi vaayirasii isa tokko jechuudha kan kaansarii fiixee gadameessaa nutti fiduu danda'u. HPV virus yookaan human papilloma virus kan ittiin jennu kun akkamitti daddarba akkaataan daddarba isaa maal fakkaata hagam gidduutti dhukkuba nama qabsiisuu danda'a? Vaayirasiin kun kan inni daddarbu walqunnamtii saalaani. Kanaaf walqunnamtii saalaa yeroo umurii tokkummaan jalqabu walqunnamtii saalaa hiriyaa walqunnamtii saalaa hedduu qabaachuun kan inni kaansarii fiixee gadameessaa namatti fidu kanaafidha. Inni daddarbu walqunnamtii saalaani. Egaa yoo amma ilaalte yeroo dargaggummaatti human papilloma vaayirasiin kun dubartoota hedduu irratti arguu dandeessa. Dhiirota irrattis arguu dandeessa. Hundi isaanii dhukkuban fidanii jechuudha. Dandeettii dhukkuba fiduu isaanii irratti hundaa'a. Tokko lammaffaa immoo dandeettii qaamni keenya jarmoota adda addaa ofirraa deebisuu irratti hundaa'a. Yoo fudhattee yeroo baay'ee ufuma isaaniitii riizolvi godhu orbaduu jechuudha otoo gara dhukkubaatti hin jijjiiramin. Sadarkaa qabu. Sadarkaan itti gara kaansariitti jijjiiraman sadarkaa tokkoffaa jarmoonni kun vaayirasiin kun human papilloma vaayirasiin jennu kun infekshinii qaama irratti uumuudha. Inni lammaffaan
inni kuni otoon badiin turuudha. Otoon badiin ture kan jennu tiraanziyentilii hanga waggaa 24 waggaa lamaatti turanii baduu ni danda'u yeroo dargaggummaa keessatti jechuudha. Isa kanarra turanii yoo rakkina fiduu jalqabanii san booddee kan isaan fidanii seelota gara kaansariitti jijjiiramuu danda'an garuu kaansariin taane fiduu jalqabachuudha. Kuni sadarkaa sadaffaadha. Sadarkaa arfaffaatti yaa'u kaansarii irra geenye jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu fudhatu. Baay'inaan almost percentii 90 ol kan ta'an garuu ofuma otoo yaalii tokko malee gara seelota kaansarii duraa or gara seelii kaansariitti tun jijjiiramanii baduu danda'u jechuudha. Egaa biyyoota guddatan keessatti talaallii ijoollee saafelootaaf dhiira dabalatee ni kennu jechuudha. Egaa dhiironni yeroo fudhatan dubartootatti akkasiin dabarsineefis akkasumas isaaniinis akka miineef ni fayyada. Akka biyya keenyaatti garuu talaalliin kennamaan ture. Talaalliin HPV'f kennamu hagam bu'a qabeessa talaallii akkamiitu jira? Egaa yoo jalqaba talaalliin dura ofirraa dhorkuu kaansarii fiixee gadameessaa kan ilaalle sadarkaa qaba. Sadarkaa ofirraa dhorkuu lammaffaa, sadarkaa ofirraa dhorkuu lammaffaa fi sadaffaa kan jedhamu. Primary prevention, secondary prevention kan jennu. Primary prevention keessa kan jiru talaalliidha jechuudha. Wanti tokko tun dhufiin dhorkuudha. Sadarkaa lammaffaa ofirraa dhorkuu sadarkaa lammaffaa or secondary prevention kan jennu ergi seelonni kaansarii dura dhufanii garuu kaansariin hin taane isaaniin yaaluudha jechuudha. Talaallii isaa yoo fudhanne talaalliin kun kan inni uumamu pirootinii vaayirasii kanarraati kan inni piroosesii ta'u baayoloojikali fi akkuma talaallota warra kaanii adjuvaantii kan itti dabalaman aluminiyam haayidrooksayidii fa'aa qabaachuu danda'u. Isaan kun argi uumamanii talaalliin kun gosa sadii jira haga onaa kan jiran keessaati. Isaan kunis kan isaan kennamuu danda'anii keessumaa sirriitti kan target population or kan fayyadamoo sirriitti fayyadamoo ta'anii dubartoota waggaa 9 hanga 13 jiranidha. Umuriin kun kan inni filamee fi akkuma jenne human papilloma virusiin wal qunnamtii saalaan namatti daddarba. Kanaaf kan inni baay'ee ofirraa dhorkuu isaa baay'ee guddaa ta'u dubartoonni otoo wal qunnamtii saalaan jalqabiin otoo vaayirasii kanaaf hin saaxilamin waan ta'eef sadarkaa fayyadamummaa isaa guddisuuf umurii waggaa 9 hanga 13 yoo fudhatan baay'ee gaariidha jechuudha. Garuu ta'us garuu catch-up vaccination or warra hin fudhanneef kennuu fi hanga waggaa 26 illee dheeressuun ni danda'ama. Garuu duuba kana food FDA'n kan qorannoon qorichoota non-avalent isa jedhamu gardasil 9 isa jedhamu gosa talaallii HPV keessa hanga waggaa 45 illee akka kennamu baasee jira dhiyoo kana jechuudha. Warri sadii dhasiin jedheeraas inni tokko gardasil jedhama, inni tokko gardasil 9 jedhama, inni tokko sarvaarix jedhama. Talaalliin kun kan adda adda ta'anii akkuma jedhe vaayirasiin human papilloma vaayirasii hanga akaakuu 20 ga'u isaan kana keessaa warra kamtu talaallii sanaan dhorkamuu danda'a. Isa jedhu irratti hundaa'eeti kan isaan maqaallee qabanii kan isaan adda adda ta'anii jechuudha. Kanaaf yoo sarvaarix yoo fudhanne lama duwwaan duraa dhorka bivalent kan jedhamu kanaafi talaalliin kun human papilloma vaayirasii gosa 16ffaa 18ffaa nurraa dhorka. Gardasil kan jennu quadrivalent jedhama. Quadrivalent kan inni jedhameef afur waan nurraa dhorkuuf isaanis 16, 18, 6 fi 11 nurraa dhorkuu danda'u. Kanaaf ittisuusaa dabaluuf jedhaniiti gardasil 9 jedhanii dhiyoo kana kan dhufe non-avalent isa jennu gosti talaallii human papilloma vaayirasii kun inni gosa 9 nurraa dhorka. Kanaaf gardasil 9 or non-avalent kan inni jedhamu. Innis kan inni nurraa dhorku 6, 11, 18, 16, 18, 31, 33, 45, 52 fi 58 dha. Kanaaf vaayirasoota talaallii kana keessatti argaman ofirraa dhorkuuf efficacy isaanii dandeettiin ofirraa dhorkuu isaanii almost hanga percentii 95 ol gahuu danda'a jechuudha. Warra keessa jiran ofirraa dhorkuuf warra keessa jiran warra keessa hin jirre akkuma jenne hanga 20 gahuu danda'u vaayirasoonni kun warra keessa hin jirre garuu ofirraa dhorkuuf hanga percentii 50tti gadi bu'aa dandeettiin ofirraa dhorkuu talaallii kana jechuudha. Amma biyya keenyatti dhiyoo kana ministeerri fayyaa addunyaa Dr. Amiriin launchii ta'ee jira.
akka talaalliin kun akka biyyaatti kennamuuf jechuudha. Isa kami? Amma kan kennamaa jiru isa Gardasil-9 or nanovalent jedhan. Currently inni guddaan jiru baay'ee namarraa dhowwuu danda'u isadha. Isatu kennamuuf qophii irra jira jechuudha. Egaa talaalliin kun akkamitti kennamuuf jira? Akka siistamiin ittiin kennamuuf jedhu eenyuuf kennama? Umurii waggaa 14f akka kennamu jechaa jiru. Maaltu jira? Umurii waggaa 14 kan filamaa jiru maayinni talaalliin kuni faayidaa hedduu qaba garuu gatii isaa yoo ilaalle kostii isaa yoo ilaalle hedduudha guddaadha. Kanaafi amma biyya keenya keessatti waggaa 9 jalqabnee kennuu danda'uu dhiisuu dandeenya namoota. Kanaaf yeroo akkas ta'u yeroo talaalliin faayidaa qaban garuu gatiin isaanii guddaa ta'an yeroo kenninu target population yookaan populationiin sirriitti fayyadamuu danda'an isaan kam jettee filachuu danda'uu qabda jechuudha. Maaliif gatiin ati qabdu hundumaa cover gochuuf waan hin dandeenyeef warra fayyadamu garuu immoo yoo miss goone miidhamuu danda'u ka jennu isaaniin jalqaba dursine kennina jechuudha. For example biyya keenya keessatti waggaa 14 ka jedhamee fi waggaa 14 amma sadarkaa dargaggummaa isaanii baay'ee jabaachaa yeroo deemetti walquunnamtii saalaa umurii xiqqummaan jalqabuu danda'u. Kanaaf utuu hin jalqabiin dura kennuuf jalqaba warra dhiyaatee jiru warra waggaa 14 kana jalqabuun waan sirriidha. Hamma biyyi jabaachaa gaafa deemtu garuu hundumaaf talaalliin kun amma talaalliin gosa hundumaa akkuma ijoolleef kennamanii biyya kabiraatti ijoollee umurii waggaa 11 fi 12 ruutiin yeroo hundumaa kennamaa jechuudha. Dhiiraafis dubartiifis hin kennama. Garuu biyya keenya keessatti hiyyummaarraan kan ka'e akkas gochuu hin dandeenye. Kanaaf namoota dubartoota amma fayyadamuu qaban dursa kennuun waanuma sirriidha waanuma ta'uu qabudha jechuudha. Kan ta'aa jirus biyya keenya keessatti isa sana. Amma already jalqabeera? Jalqabee jira jechuudha. Ministeera Fayyaa Dr. Amir Amaaniin eebbifamee laanchii ta'eera. Kana booddee mana barumsaatti akka adda addaatti expand gochaa deemu jechuudha. Kennuu jalqabu jechuudha. Kana wajjin wal qabatee ilaalcha dogoggoraatu deemaa jira. Keessumaa dhiyoo kan naannoo Amaaraatti namoota PhD baratan irratti wanti ta'e ture isumarraa wanta waraabame fakkaata akkaataan itti ilaalchi dogoggoraa kun ka'ee babal'ataa dhufe keessumaa sooshaal miidiyaa irratti ijoollee keenya maseensuudhaa fi akkas gochuudhaa fi miidhuudhaa fi minaan kan jedhu dogoggoraan wantoonni kaka'an ni jirunna. Talaallii kana nun immoo itti dhiyeenyaanis beekna. Responsible ta'anii ደግሞ irratti hojjetaa jiru waan ta'eef ilaalchi dogoggoraa deemu maali? Kanaaf deebii maalii qabdaati? Anillee sooshaal miidiyaa tokko irratti waan argu wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuun poolitikaa fi wanti fayyaa keessa seennee takka yeroo borcinu ummata miidhaa jira malee fayyadaan jiru. Namoonni jalqaba namoonni wanta akkasii oduun odeeffamuu danda'a garuu yeroo odeeffamu callisnee waanuma argine sooshaal miidiyaa irratti laxxafuun sirrii miti. Google gochuu dandeenya, dubbisuu dandeenya, warra namoota naannoo sana irratti beekumsa qaban konsaltii gochuu dandeenya. Sanaan alaa garuu ummata irratti yaada sirriin taane misperceptionii uumuun deebi'ee ummatuma sana miidha. Maaliifi argineera naannoo tokko amma kittibaata kamiyyuu fudhannochaa jiru hanga nama kittibaata kennu ajjeesutti gahaniiru. Kuni maaliifi ummata keessatti yaada sirriin taane misperceptioniitu uumamee jira jechuudha. Ammas sooshaal miidiyaa irratti ummata keenya maseensuuf akkas kan kennamaa jiru jedhanii namoonni afaan Oromootiin poost godhanillee argeen jira. Kuni gonkumaa yaada 100% sirriin taaneef yaada dogoggoraati. Ummatni isa kana qaroominaan ilaaluu qaba. Talaalliin kuni talaallii kaanserii nurraa dhorkuudha malee talaallii numa seensu miti. Gonkumaa carraa argannetti opportunity argannetti fayyadamnee dubartoota keenya fayya buleeyyii gochuu qabna malee ololan taane ofne ummatni akka inni dogoggora gochuun qabnu hin jedhan. Kan nama dhibu talaalliin kun baay'ee mi'aadha. Dhiyoo kana dhaabbatni dhuunfaatti fidee private hospitaalota irra deemee lafan hojjedhullee dhufanii beeksisaa turan ni jiru. Naannoo qarshii 20,000 si baasisa total wannoosa fudhachuudhaaf. Kun immoo akka biyyaatti gaafa dhufu tola kennamaa jira waan ta'eef carraa kanatti fayyadamanii fudhachuu akka qabanii fi
wantoonni sobaa akkasii gaafa dhufus immoo ogeessota fayyaa naannoo isaanii jiran dhaqanii gaafachuu tarkaanfii adda addaa fudhachuurra kun akka biyyaatti illee baay'ee rakkisaa ta'a. Al tokko kaatee hojii hojjechuu yoo barbaaddu launchii gochuu yoo barbaaddu waan haaraan tokko gaafa dhufu nuni especially health care systemiin keenya kenniinsi fayyaa keenya wanti baay'een ganaa wanti haaraa dhufan haga ikoonomiin keenya guddataa deemu wanti haaraa dhufan baay'eetu jiraata kana booddee jechuudha. Talaalli ta'uu danda'a, haala kenniinsa fayyaa hospitaala keessatti ta'uu danda'a, teeknooloojii garaagaraa fayyadamuun ta'uu danda'a, teestii garaagaraa ta'uu danda'a, teestii namoonni kanaan dura arganii hin beekne ta'uu danda'a. Sababiyyummaa keenya kan hin jirre haaraan kan dhufaa deeman jiraachuu malunna. Wantoota akkasii gaafa arganii ogeessota fayyaa naannoo sana jiran akkasumas immoo directly biiroo fayyaa naannoo sana jiran dhaqanii gaafachuudhaan yoo isaaniin amanuu dadhaban immoo nuunis akka miidiyaatti nu gaafatanii akkuma kana isiniin consult goone dhiyeessuu ni dandeenya. Kana belbelsuurra olii gadi fuudhanii deemanii ijoolleen akka hin fayyadamne gochuurra wanta baay'ee bu'a qabeessa akka isaan fayyadaman isaaniin jenna. Egaa talaalliin kun manneen barumsaatti kennama. Side effect garaagaraa qabaachuu ni mala. Al tokko tokkos wantootni tokko tokko gaafa kennaman side effectiin dursee yoo irratti mul'ate tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan jeequmsa garaagaraa uumuu danda'a. Talaalliin yeroo baay'ee immoo side effectii ni qaba. Ijoolleedhaaf illee kan laannu fever yookaan dhagna gubaa fiduu danda'a wantoota garaagaraa fiduu danda'a. Side effect akkam akkamii qaba? Dursinee maal baruu qabna waa'ee talaallii kana? Gaariidha. Talaalliin haadholiin keenya ni beeku yeroo ijoollee talaallii geessan jechuudha. Yeroo fudhatanii booddee tokkoffaa bakka waraannatan irratti dhukkubbii fi xiqqoo allergic reaction gogaa naannoo sana irratti jijjiirama xiqqoo arguu ni danda'u. Akkuma ta'e qaama ho'is dabaluu ni danda'a. Sa'aatii 24 erga talaallii sana fudhatanii. Inni sadaffaan baay'ee side effect xiqqoo kan ta'e namoota baay'ee muraasa irratti argamuu kan danda'u. Kittibaata talaallii kamirratti illee mul'achuu ni danda'an kuni. Allergikiin inni jennu kuni baay'ee kan isa severe ta'e anaphylactic reaction kan jennu uumamuu danda'a. Garuu baay'ee namoota muraasa irratti kan argamudha. Kanaaf side effectoota xixiqqoo akka kanaa kan bakka gogaa bakka waraannatan irratti qaama ho'e dabalu wanta akkasii waanuma talaallii warra kaan irratti illee mudachuu danda'u malee kan talaallii vaayirasii human papilloma kana irratti duwwaa argamu miti. Inni kun yoo jiraates akkuma warra kaanii yaaliin xiqqoo godhameetu bira darbama jechuudha. Egaa anaphylactic reaction kan nuun jette isaanidha yeroo baay'ee ho'anii akkas godhanii uummata keenya manaan jedhee kan deemuu danda'u. Egaa kuma kurnan tokko gaafa hojjettu tokko irratti haga kuma dhibbaatti kan ga'u jira mul'achuu ni danda'a. Kuffisuu of wallaaluu waan akkas akkasii kuni nama baay'ee keessatti nama tokko irratti teestii garaagaraa sababii nuun hin goonee fi innis immoo rakkina mataa isaatiiti. Kun mul'achuu ni danda'a. Kun yoo mul'ate immoo dafanii yaalli barbaachisaan kennamuufii ni danda'a. Kan akka waan biraatti dubbatamuu hin qabu. Egaa talaallii kanatti fayyadamuu akka isaan qaban asumaan dhaamsa dhaamnaafi. Egaan Dr. Lammii kaansarii balbala gadameessaa dhorkuu dursa baruu akkasumas immoo talaallii isaa gochuu irratti wanta baay'ee nuun jettee jirta. Walumaa gala yaadatti qabdu yoo jiraate dhaamsa carraasii kenneen asumaan xumurra. Dhaamsa yaada ani qabu tokkoffaa kaansariin kun akkuma jenne kaansaroota jiran keessa kan ofirraa dhorkuu dandeenyudha. Kan ofirraa dhorkuu dandeenyu sadarkaan akkuma ilaalle tokkoffaaf lammaffaa inni irraan dura talaallii kana fudhachuudha. Kanaaf maatiin ijoollee dubara umurii kana keessa jiran qabanii talaallii kana akka kennanii fi akka fudhatan gochuu qabu hin jedha. Inni lammaffaa dubartooti kee hundumtuu waggaa 21 booddee namootni namootni maatii keessaa namni tokko lama sadii hundumtuu namoonni baratanii jiru. Kanaaf maatii keenya irraa jalqabuu qabna hin jedhan. Ani yoon obboleettii koo laalchisee ati obboleettii kee laalchistee hundumtuu akkasii godhee waggaa 21 waggaa 21 booddee akkuma diirama qorannoo ilaaltee sanarraati parsantii jaadha kan
ilaalameeru jechuudha. Persentii 50 maal akka ta'an illee hin beekani. Kanaaf maatii keenya hubachiisuu irraa yookaan maatii keenya barsiisuu yookaan waan guddaa hojjenna jechuudha. Dubartoota keenya fayyaa buleeyyii akka ta'anii fi kaansarii fiixee gadameessa irraa isaan dhorkuu dandeenya jedha. Dubartoonnis umurii kana keessa 21-65 jiranii waggaa 3 ilaalamanii ofirraa dhorkuu akka danda'an akkasumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Dr. Lamii Balaa ispeeshaalistii yaala ulfaaf gadameessa as istuudiyoo mo'aatti argamte waa'ee kaansarii balbala gadameessa akkasumas immoo talaallii HPV ibsa nuu laatteef guddaan si galateeffadha. Galatoon. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa asuma irratti xumurra jaallattanii waan nu dhaggeeffataniif guddaa isin galateeffannaa nunis waan isin barsiisneef nutti tolaa isin barsiisna. Sponsaroota keenyas guddaa galateeffannaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif waldaa aksiyoona konistiraakshanii waliif waldaa aksiyoona barnootaa waliif galatoomaa isaaniin jenna. Akkasumas immoo istuudiyoo kana keessa nu waliin kan turan Dassaalany Hirphoo Fiqiruu Haayilee guddaa isaan galateeffanna. Galatoomaa sagantaa biraan wal argina. Nagaatti. Barri bara jaarsaati. Waldaa aksiyoona konistiraakshanii waliif. Eeyyee abbootiin aksiyoonaa keenyaaf uummanni keenya baga gammaddan aaga dhagaa kan isiniin jedhu waldaan keenya maashinaroota ijaarsaa olaanoo hunda galeessa ta'an guuttachuun eeyyama ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa harkatti galfatee gara hojii qabatamaatti seenee jira. Bishooftuutti gamoo dhuunfaasaa kan sadarkaa isaa eeggate ijaaree xumuraa kan jiru waldaan keenya yeroo dhiyootti Finfinnee Gulallee naannoo Paaster jedhamutti ijaarsa gamoo hawaasummaa ammayyaa ta'e eegala. Kana qofa miti magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti manneen jireenyaa yookaan real estate ammayyaa'oo ta'an kan Oromoon haga humni isaa madaaluun bitatee keessa jiraachuu danda'u gamoowwan tajaajila daldalaaf hawaasummaaf oolan akkasumas daandiiwwanii fi riqicha sadarkaa isaanii eeggatan kanneen haalaan ammayyaa'oo xiyyeeffannaa fi ogummaa guddaan ijaaramanii fi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisan irratti hirmaachuun addummaa uumnee addunyaa ijaarsaa Oromiyaa keessatti finiinsuuf hojii eegallee jira waldaan aksiyoona konistiraakshanii waliif. Maarree isin warreen haga yoonaatti aksiyoona keenya hin bitin baankilee hojii gamtaa Oromiyaa Awaashii fi Oromiyaa Intarnaashinaal isinitti dhiyoo jirutti goruun aksiyoona keenya bitadhaa bu'aa buufachaa hojii jiruuf jireenya uummata keenya dinagdeen deeggaruu irratti hirmaadhaa kan isiniin jedhu waldaan keenya gatiin aksiyoona bituu dandeessan ni xiqqaan 2 ta'ee guddaan 5,000 jedha. Maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 5 jechuudha. Waldaa aksiyoona konistiraakshanii waldaa.